No. Maal isin gargaara obbo? Maal hajamtan? Mangistii kennaatu sindee irdaataa laatuuf maqaa beetasabii tsaafaa jiraa jechaa dhageeyatan beetasabii koo tsaafuu dhufe naaf tsaafi. Eeyyeen dhugaadha. Dhufuun keessan baay'ee xuruudha. Kootaa taqammaxaa maqaa beetasabii keessan tanaaggaraa nan tsaafaa. Ishii eenyu maqaan keessan tanaaggaraa? Maqaan koo Atoolataa. Tole Atoolataa maqaa beetasabii hunda natti himtaa nan tsaafaa. Ilmaan meeqa qabda? Ilmaan 8 qaba kanan amma asaaddagaa jiru. Tole maqaa isaanii tokko tokkoon natti himaa nan mazaggabaa. Tole tsaafi tokkoffaan Sanyoo Lataa. Itti fufi. Maksanyoo Lataa. Ishee Iroob Lataa. Hatayaanu Hamuus Lataa. Indee shanaffaa Arbi Lataa. Kolkolow meetti fufi. Qidaamee Lataa fi Uhud Lataa jedhii tsaafi. Ishii tokkichi hafe hoo eenyu? Baqaddam Lataa. Indee Atoolataa maqaan ilmaan keetii baaftee baay'ee takka girrim nama jedha. Sanyoo Lataa, Arbi Lataa, Qidaamee Lataa, Baqaddam Lataa, Minaamin Lataa, Kolkolow mintaa waraallee Atoolataa dhandhaarraarraas. Amma maqaa ilmaan kootii naaf tsaaftamoo naan tsaaftu? Hin tsaafu. Atoolataa awon badingaay saalmataa hidwuxaa. No. Assalamualaikum bro khiyya. Waalaikum salam. Akkam jirta? Yuyyaa dhandhaarraarraas. Akkam oolte? Fayyaa oolte? Arra guyyaa maal fakkaata bro? Nagayaan oolle alhamdulillah. Guyyaalleen guyyaa addas nama jiru guyyaa nashaaxa. Maashaallah. Aboo bargaa arra osoon quraana qaroo jiruutiin si yaadadhe ajaa'iba. Suuraa tamii? Suuratu nuuri? Suuraa almunaafiquun? Maashaallah aboo fooqiileen numoo bareeddimi tamootummaati. Lakkii boo tanuma ummataati rabbii kanneefi. Hayduuba nuti eessa jirra gaafa rabbiin qabeenya dila kana hiru fooqiilee babbareedduu dila kanaa fi makiinaa babbareedduu dila kana. Anis gaafii takkasi gaafadhu. Gaafa rabbiin ummata dila hospitaala ciisee wallaanamaa jiruuf dhukkuba hiru hoo nuti eessa jirra? Allah alhamdulillah qabeenya dhabnuus fayyaa qabna. Qabeenyi kee guddaan fayyaa ta'uu barii alhamdulillah jedhi dhandhaarraarraas. Obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, waan inni isin gorse yoo jiraate nam takka nama nina anuu nama amaneetiin sangaa takka adaraa je'ee bira kaa'ee duuba sangaa kiyya amata meeqa ittiin qotatanii deebi'anii qalatanii nyaatanii kalloo isaallee dibbee ittiin tolchanii mana hadiraa geessanii tumu jiran kolkolow. Aboo ati quba qabda manni barnootaa keenya kakutaa takkarraa hanga 8 itti baranne laga harreen waggaa 60ffaa isaa kabajuu deemaa bar. Quban qabu yoom kabajuu deema billaa alayk. Yeroo dhihootii jaamee eegamu jira ammaan tana barattoota dur achitti baratan hunda kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaallee jiran akka sagantaa kanarratti hirmaatan afeeru jiran. Waaw baay'ee dasjaa ture silaa barattoonni achi barate hundi sagantaa kabaja waggaa 60ffaa kanarratti hirmaate. Barattoota qofa osoo hin taane barsiisonnilleen sagantaa kanarratti hirmaatanii yaadannoo durkaasaa wal yaadachiisaa wal bohaarsaa yaadannoo gaarii ture. Eegaa bara sanumaaf nama afeeru jiranii bar warri dhagee kan dhageenya dhageessisee guyyaa san achitti argamuu qaban jaa barattootaa fi barsiisonnilleen barattoonni isaan barsiisan darajaa kamirra gahanii achumaanillee ni baran. Waan isin jedhu dur gaafa barsiisaan fuuldura maal ta'uu feeta jeesi gaafate maaliin ta'uu fedheeteen anni yaadadha nama na gaafateellee barsiistuu jaalatamtuu fi kabajamtuu harmee teenya Makkiyaa Abdullaahitu fuuldura maal ta'uu barbaaddaa jettee na gaafattee doktoraan ta'uu barbaadaa jedhee deebiseef. Bara zamana san ijoolleen xixiqqoon hundi maal ta'uu feetaa jettee yoo gaafatteen doktoraan ta'uu barbaadaa siin jetti. Duuba amma barsiistuun Makkiyaa Abdullaahi yoo si garte maaliin tahee jettaan kolkolow. Doktoraan tahaa siin jedhus akka carraa tahee doktora ta'uu hin dandeenye kunoo kaartoonaan tahee hin jaanga. Kolkolow miskiin waan isin jedhu barsiistuu Makkiyaa Abdullaahi waan si barsiisteerraa yaadannoo maal yaadatte hoo? Ni yaadadha afaan Oromoo nu barsiisu turte waan isin nu barsiisteerraa waan ni yaadadhu walaloo akkana jettu. Qaraa biilamni koo gamiilachuu kaniin diina kootiin halaalchuu maalayyaa isaanii wal fakkaachuu nutiin feenu isaa wajji jiraachuu lakkii bu'inarraa yaa injiree mataa hin bu'u yoo jettee sumiini si gataa
yoomta mataa qofaa ta huccuun nu jira tan dhiiga nu tuutte nurra fiitte coraa jettu. Rabbi irraa haa jaalatuuti sabboonummaa barsiisaa turtee bar ani walaloo kana dhiyoo tana sirba qamarittiin dhagee qamarii wallise. Ani immoo kitaaba afaan Oromoo gubba jiraanse qabatee dhuftu sanirraa nu barsiisuu jirtiinse lakkaa isiin barsiisuu qofoo osoo hin taane qabsaa'uu jirti. Eewa maashaallah rabbiin irraa haa jaalatu waan hin jee barsiisota biraa hoo yaadannoo malee datta. Ni yaadatta dur ijoolleen takka mana barumsaa galmaa'uudhaaf harka mirgaatiin gurra bitaa tuquu qabdi. Yaa akka ajaa'ibatti yaadadha. Hangaafaan kutaa kana galmeessan harka kiyyaan gurra kiyya tuqachuu hin dandeenye hedduun xiqqaa ture beekaatuma idda mana oolu achaa ooluu jaanii kutaa kana naqan duuba hedduu xiqqaa waan hin tureef barsiisonni hundi hedduu na jaalachuu turan barsiistuu ingiliffaa Tizitaa ni beetani. Akka ajaa'ibatti malee hay mudannoo ajaa'ibaa takkaan sii magaa gaaf takka barsiistuu Tizitaan eega andarii fi ap nu barsiiste booda hedduu xiqqaan turee migaa jaaloo kootu etteeti teebila gubbana keessee ijoolleedhaan where is jaaloo hogaateen ijoolleen jaaloo is on the table jetti excellent jettee na buuftee teebila jala keessee ammas where is jaaloo hogaateen jaaloo is under the table excellent jettee akkasitti itti na barsiiste. Billaa aleek dhandhaarraaraas eenyu akkana jaamee beeki ati maaliif daree seentee jeeqxaan hojii manaatii hin hojjettuun amala kee sirreessuu qabdaan. Barsiisaa herreegaa Fiqaaduu Sanbataa inni irraanfannee Billaa aleek asumaanuu barsiisaa Fiqaaduu Sanbataatii fi barsiisota nu barsiisaa turan hunda galatoomaan jechuu barbaadan galata guddaa nu biraa qabu barsiisota jaalalaan kabajaan akka ilmaan isaaniitti nu laalanii nu barsiisaa waan turaniif galata guddaa nu biraa qabu haa galatoomani. Manni barumsaa laga harree mana keenya jechuu dandeenya. Yaa mana keenya jechuu dandeenya. Manni barumsaa laga harree amma faa waan takka waan fooyyessee jira ni beektaami. Eeyyee dhageetiin jira amatuu ijoollee yatiima ta'aniif ilifoormii fi daftara waan kana fakkaatan ni bitan akkasumas ijoollee yatiimaaf amata guutuu faxaraa achirraa nyaatanii achumatti baratanii karaa manaa akka galan taasisanii jiran. Duuba ammaan tana manni barumsaa keenya kun gargaarsa barbaadaa jira. Gargaarsa maal inni beektaa? Eeyyee waan takka akka fooyyessuu barbaadan dhagaheen jira. Yaa waan takka fooyyessanii jiran akkuma reefu si himetti amatuu ijoollee harka qalleeyyii yatiima ta'an ilifoormii isaaniitti hodhaaf akkasumatti illee nyaata faxaraa guyyuu akka achirraa nyaatan godhamee jira. Duuba yeroo ammaan tana barnoota qulqullina qabu ijoolleef kennuudhaaf meeshaalee takka isaan barbaachisa. Fakkeenyaaf laayibirarii irraa kitaaba gahaan qaban koompitara ijoollee ittiin barsiisan hin qaban akkasumatti illee meeshaalee laaboraatoorii ijoollee ittiin barsiisan hin qaban. Duuba namuu waan danda'uun cinaa dhaabbatee sabboort godhuu ni danda'a. Yaa dhugaa keeti asumaanuu namuu waan danda'uun cinaa dhaabbatee akka sappoortu godhuu gaafanna. Barnoota ammas barnoota mul'ata. Kayyoon Oromoota akkana jenna Billaa aleek. Asumaan obboleeyyan keenya kan addunyaa maratti argamtan namuu waan dandeessanii mana barnootaa keenya cinaa dhaabbatanii sappoorta akka gootan isin gaafanna. Akka barattoonni yeroo ammaa barataa jiran barnoota qulqullina qabu argatan galatoomaa ulfaadhaa kan fuunees fuudhaa ulfeessaa bulaa horaa lammiin nu baay'isaa nagaattiin nuuf tura.